Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti nu hojjettoraan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Piroojeektiin mormiin cimaan jiraattotarraa hawaasa bal'aa fi qaamolee garaagaraa irraa isa mudataa ture. Piroojeektiin buufata xayyaaraa Aabbuu Seeraa ijaaruuf oolu waliigalteen faayinaansii mallattaa'ee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduma wal fakkaatuun kibba Oromiyaatti daandiin buufata xayyaaraa haaraan tokko parsantii 80 ol xumuramee jira jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo isallee isiniin kenna. Oduu oolmaa Oromiyaatiin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti kibba Oromiyaatti giddugala Oromiyaatti kibba baha Oromiyaatti akkasumas lixa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Lola cimee itti fufe kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo ol aantummaan injifannoo gagabbataa argadhee jira yoo jedhu har'as haleellaa bakka tokkotti raawwateen injifannoo dorgommii hin qabne argadhee jira jedhee jira. Tarkaanfii har'a bakka tokkotti fudhateen haleellaa humnoota mootummaati irratti raawwateen cinatti hidhamtoota 140 ol mana hidhaa keessaa kan yaase akka ta'es beeksisee jira. Odeeffannoo kanaan wal qabatee gama mootummaati maaltu jedhame kan jedhus isiniin kenna. Oduu biyya alallee qabna guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Waliigalteen faayinaansii piroojeektii buufata xayyaaraa Aabbuu Seeraa ijaaruuf oolu mallattaa'ee jira. Piroojeektiin buufata xayyaaraa Aabbuu Seeraa naannaa Bishooftutti ijaaramuuf deemu kun gandoota 6 ol kan lafa isaaniitti irraa buqqise yoo ta'u qonnaan bulaa 2000 ol kan buqqise akka ta'es beekamee jira. Qonnaan bultoonni kunneen erga buqqa'anii boodas komii fi gaafii garaagaraa mootummaa irratti dhiyeessaa kan turan yoo ta'u mootummaan komii isaaniitiif yaada gahaa kennuu gaafii isaaniitiif deebii quubsaa kennuu dhabuudhaan lafarra harkisaa kan ture akka ta'e kan dubbatan yoo ta'u buqqaatii maqaa misoomatiin irratti raawwatame kana mormaa turanii jiru. Isaan qofaa miti hawaasni bal'aanis yeroo garaagaraatti rakkoon kun furmaata argatu akka qabu gaafataa kan turan yoo ta'ellee mootummaan dalga goruudhaan mormii fi gaafilee ka'aa turaniif deebii sirrii osoo hin deebisin akkasumas fedhii buqqaatota haala isaan barbaadaniin osoo hin guutin yeroo ammaa kanatti hojii kana eegaluudhaaf qophii kan xumuraa jiran akka ta'e beekamee jira. Haaluma kanaan hojii piroojeektii buufata xayyaaraa Aabbuu Seeraa kana jalqabuuf daandiin qilleensa Itiyoophiyaatii fi baankiin misooma Afrikaa waliigaltee faayinaansii waliin mallatteessanii jiru. Haaluma kanaan baankiin misooma Afrikaa piroojeektii buufata xayyaaraa Aabbuu Seeraa kana ijaaruuf mallaqa barbaachisu doolaara biliyeena 10 keessaa doolaara biliyeena 8 dhiyeessuuf daandii xayyaaraa Itiyoophiyaa waliin waliigaltee mallatteessee jira. Waliigaltee kanas Lammaa Yaadachaa hoogganaa ol aanaa dhimma gurgurtaa sarara daandii xayyaaraa Itiyoophiyaa fi Akiinwumi Adeesiinaa pirezidaantii baankii misooma Afrikaa magaalaa Finfinnee waliif mallatteessanii jiru. Sirna waliigaltee walii mallatteessuu kanarratti walitti qabaan boordii sarara daandii qilleensa Itiyoophiyaa fi akkasumas ajajaan humna qilleensa Itiyoophiyaa Leetanaal Koloneel Yilmaa Mardaasaa, ministeerri mallaqaa obbo Ahmed Shidee fi ministeerri karooraa fi misooma Fitsum Asaffaa argamanii jiru. Oduu buufata daandii xayyaaraa kibba Oromiyaa irraa nu geetten ijaarsi piroojeektii buufata xayyaaraa Nageellee Booranaa harki guddaan xumuramee jira jedhamee jira. Piroojeektiin ijaarsa buufata xayyaaraa Nageellee Booranaa 84.5 ol kan xumurame kan ibsame yoo ta'u obbo Eliyaas Gabayyoo hojii gaggeessaa ijaarsa piroojeektii buufata xayyaaraa Nageellee Booranaa koorporeeshinii hojiilee ijaarsa Itiyoophiyaan baajata mootummaa federaalaa garee daandii qilleensa Itiyoophiyaa birrii biliyeena 1.5 hojjetamaa jiraachuu biiroon koominikeeshinii Oromiyaa gabaasee jira. Ijaarsi piroojeektii buufata xayyaaraa kun hanga ji'a fulbaanaa 30 bara 2018 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti xumuramee tajaajila balallii biyya keessa ni jalqaba jedhamee jira. Piroojeektichi guutumaan guututti yeroo xumurametti balallii xayyaaraa gurguddaa Boeing 737 hanga Boeing 800 tajaajiluu kan danda'u akka ta'es ibsamee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma cimee itti fufetti jira. Zoonota hunda keessatti haala jedhamuu danda'uun
Lolli kan itti fufee yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota lolli gaggeeffamaa jiru hundarratti ol aantummaan injifannoo argataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Haaluma kanaan kibba baha Oromiyaa, Arsii baha aanota garaagaraatii fi bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Hagayya 2025 guyyaa kaleessaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kibba baha Oromiyaa, Arsii baha aanaa Roobee Diida'aatii fi akkasumas aanaa Seeruu Abbaasitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa aanaa Roobee Diida'aatti humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabuun meeshaalee waraanallee irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Akkasumas haaluma wal fakkaatuun aanaa Seeruu Abbaasittis haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisa jedhee jira. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee kaan immoo madoodhaan adabee akkasumas meeshaa waraanaa irraa hiikkatuudhaan injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga bahaa aanaa Giddaa Ayyaanatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasisee fi injifannoo akka irratti argate odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Haleellaa irratti raawwateen akka baala mukaatti harcaase jedhee kan ibse yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo meeshaan irraa hiikkate AKM 52 akkasumas hidhannoo 40 ol irraa hiikkatu gabaasee jira. Loltoonni hedduun hojii ala ta'uu immoo AKM 52 hiikkame kun kan agarsiisudha. Kana wal bira qabamee olaalame humnoonni mootummaa hojiin ala ta'an kanaa ol kan taane akka ta'e waan ibsudha. Tarkaanfii har'a barraaqaan jechuun hagayya 11/2025 humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo adda ta'es galmeessa jedhee jira. Injifannoon adda ta'e inni jedheen kun hidhamtoota yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti badii tokko malee dararaan garaagaraa irratti raawwatamaa ture 140 mana hidhaa keessatti dararamaa turan keessaa yaasuudhaan kan bilisoomse akka ta'e himee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa yeroo itti qabannee kan dhufnu ta'a. Oduu injifannoo zoonii kibbaa irraa nu geetten waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa woboon zoonii madda albuudaa guyyoota lamaan dabran haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu isin hin geennee turre. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa kibba Oromiyaa Boorana Bahaa aanaa Goorodoolaa ganda Qaraaroo jedhamutti tarkaanfii hagayya 9/2025 yookaan guyyaa tokko dura jechuudha humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 31 addunyaa kanarraa godaanse 25 immoo madoodhaan adabee AKM 10 PKM 1 akkasumas rasaasa hedduu kan boojii akka ta'e beeksisee jira. Guyyama kana achuma aanaa Waadaraattis haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabuudhaan injifannoo kan irratti argate akka ta'e odeeffannoon nu gahee jira. Mootummaanis gama isaatti humna guddaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti kan bobbaase yoo ta'u, humni inni bobbaase bakkoota bobba'anitti bu'aa fidaa kan hin jirre akka ta'e humnoonni isaa hedduun hojiin ala ta'aa kan jiran ta'uu kan hubatee fi dhimma kanaan immoo aarii keessa galuu isaa iccitiin keessoo isaaniitii baate ibsitee jirti. Lola itti bana kibba Oromiyaatti taasifameen humnoonni hedduun kan booji'aman akka ture. Akkasumas giddugala Oromiyaattis haaluma wal fakkaatuun miidhaan guddaan kan irratti dhaqqabee fi lixa Oromiyaattis haaluma wal fakkaatuun miidhaan guddaan loltoota irratti dhaqqabaa kan ture yoo ta'u, mootummaan gama isaatti ifatti as ba'e wanti jedhe hin jiru. Keessoo isaanitti garuu mari'ataa kan jiranii fi qorannoo walirratti gaggeessaa kan jiran akka ta'e odeeffannoon nu gahee jira. Oduun inni itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa eebbisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatti humna haaraa guddaa fi akkasumas yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjii loltummaatii fi leenjii siyaasaa leenjisaa ture marsaa dungoo bilisummaa jechuudhaan itti moggaasuun sirna ho'aan eebbisee jira. Akkasumas kallattii kaa'uun kan bobbaase yoo ta'u, sirna eebbaa kanarratti qaamonni garaagaraa argamuudhaan haasaa onnachiisaa taasisanii jiru. Akkasumas dhaamsa onnachiisaa eebbifamtootaaf dhaamanii jiru. Oduu biyya alaatiin lammiileen Eertiraa 15 UK seenuuf konkolaataa diilalleessaa yookaan immoo firiijii keessatti dhokatanii imalaa osoo jiran argamanii jiru. Namoota 15 keessaa tokko daa'ima yoo ta'u, lammiilee Eertiraa kunneen konkolaataa diilalleessaa yookaan firiijii kan Faransaay irraa ka'uudhaan imalaa turan UK seenuuf yeroo jedhutti kan argaman ta'uu AFP'n gabaasee jira. Baqattoonni kunneen konkolaataa diilalleessaa kana keessatti kan argaman sanbata dabre yoo ta'u, diilalla yookaan qabbana konkolaatichaatiin akka malee kan hubaman yookaan miidhaman akka ta'es gabaafamee jira. Namoota miidhaan diilallaan irra ga'e kanaas ogeeyyiin fayyaa Faransaay wal'aanaa kan jiran akka ta'es AFP'n gabaasee jira.
Namoonni kunneenis kan argaman konkolaataa kuduraa fi muduraa fe'ee gara UK imalaa ture kun kaaba Faransaay boqonnaa wayita dhaabbatetti namoonni kutaa diilalleessaa keessa turan konkolaachisatti akka iyyatan aangaa'onni naannoo ibsanii jiru. Konkolaachisaanis haala ture erga aangaa'ota naannoo sanaaf ibsee booda poolisii fi ogeeyyiin fayyaa bakkatti dhaqqabuudhaan namoonni konkolaataa diilalleessaa keessa turan akka keessaa ba'an taasisanii jiru. Namoota 15 keessaa takka dubartiidha. Namoota 15 keessaa 4 immoo diilallaan akka malee kan miidhaman akka turee fi 4 immoo ijoollee umrii 18 gadi waan ta'aniif miidhamni hamaan kan irra hin dhaqqabine akka ta'ee fi jaarmiyaa eegumsa taasisuufitti dabarsanii kennamuunis himamee jira. Oduun inni bira karoorri Israa'el Gaazaa to'achuuf yookaan immoo qabachuuf baafte akkuma addunyaatitti mormiin kan isa mudate yoo ta'u, Israa'el Gaazaa keessatti haleellaa babal'isu malee filannoo hin qabu jettee jirti. Kanas kan jette yeroo UN karoora Netanyaahuu mormuudhaan walgahii taa'aa turetti. Akkuma jette haleellaa raawwataa jirtu itti fufuudhaan haleellaa Israa'el hospitaala Al-Shifa magaalaa Gaazaa keessatti argamu irratti raawwateen gaazexeessitoonni Al-Jazeeraa 5 ajjeefamanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee fulbaana dhufurraa jalqabee Filisxeemiif beekamtii biyyummaa kennuudhaaf biyyoonni garaagaraa ijjannoo isaanii ibsaa kan jiran yoo ta'u, Awustiraaliyaanis fulbaana dhufurraa jalqabdee Filisxeemiif beekamtii biyyummaa kan kennitu ta'uu beeksiftee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa. Nagatti nu turaa.